Fuune jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota warree YouTube channelii Abdii Smart Top irraan hordoftan nu dhageessan nagaa jaalalaa fi tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa irras viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa irraa walitti hin deebine immoo waan jechuudha. Namoota hedduu irratti jechuudha. Gaafii kan ta'e TikTokii namoota hedduu yeroo baay'ee accounting keessan jechuudha. TikTokidha restrictii isin jala ta'aa kaa'u. Video adda turraa isin jala kaa'u walumagaatti account warning jedhee bifa kanaan kan TikTokin keessan isinitti fidachuudha. Sababni isaa maalirraa ka'ee TikTokin kenna your account is restricting mootu account warning account jedhee akkamitti sababni inni wanta kan fidu maali? Akkasumas mootu yoo accountiin TikTok kenna your account warning jedhee akkamitti akka ofirraa kaasuu dandeenyu isiniif ibsaa jechuudha. Namoonni reefu gara YouTube channel Abdii Smart Top dhuftan subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo kanallee like share walii gochuudhaan irraa fayyadama. Akkasumas warreen gara page kiyyatiinis hordoftan follow gochuun gara TikTok akkasumas karama hundaan jechuudha. Namoonni hordofuu barbaadan follow gootanii hordofuu dandeessu jechuudha. Egaa isinitti dhiyeessu kallattii mammee gara barumsaatti isin dabarsaa. Jalqaba irratti egaa akkuma beekamu TikTok jechuudha. Akkuma social miidiyaalee isaan biroodha jechuudha. Community guideline qaba jechuudha. Seera mataa isaa qaba. Yoo isin fakkeenyaaf viidiyoolee kanneen adda addaa wantoota arrabsoo adda addaa jechuudha kan account keessan irratti feetan taate sababbii saniin isin adabuu danda'a jechuudha. Amma kiyya adabbii ho'iituun qabu isin keessan fakkeenyaaf amma iddoo kanatti jechuudha account warning yoo isin jedhee jalqaba irratti bantanii TikTok keessan akkuma seentaniin osoo wanta biraa hin godhin jechuudha screenshot godhattan jechuudha. Screenshot godhadhaa jechuudha. Yookaan sawwaradhaa fuula kana jechuudha. Wanta biraatti seeniin warroonni wanta akkasii isinii fide fuula kana screenshot godhadhaa. Erga screenshot godhatanii geeffattanii tuqaa bakkitee mallattoo sarara lamaan tana al takkaa fi gad tuqxanii ergasii karaa dhumaarraan setting and privacy tana ni filattan jechuudha. Erga setting and privacy filattanii ol orkeestanii iddoo kana jechuudha. Report problem iddoo jedhu kana al takkaa gad tuqxan jechuudha. Egaa hordoftoota tokko egaa report and problem iddoo jedhu kana gad tuqxanii amma fuula kanatti isinii baha jechuudha. Akkanatti fuulli kun isinii baha jechuudha. Erga fuulli kun isinii bahee xiqqoo jechuudha akkaan orkeestanii jechuudha. Account and profile iddoo jettana al takkaa fi gad tuqaaftan jechuudha. Ergasii al takkaa gad tuqaaftaniis ammas gara fuula taanutti isinii dabarsa xiqqoo ala intarneet kiyyaatu dabala dhiifama sanii fi ergasii account and profile iddoo erga gad tuqaaftanii fuula kanatti gara isin dabarsa jechuudha. Ergasii iddoo dhumaa kanarra dhuftanii jechuudha. Iddoo dhumaa iddoo karaa jalaatiin jiru jechuudha. Profile page iddoo jettan al takkaa fi gad tuqxanii ergasii al takkaa fi profile page kan al takkaa gad tuqxan jechuudha. Akkanatti jechuudha filannoolee jalatti isinii fida. Isin ammoo karaa dhumaarra kan jirtu iddoo azarii jettu tana jechuudha. Ishii dhumarra jirti azarii tana al takkaa fi gad tuqxanii jechuudha. Ergasii ammoo hordoftoota koo asitti bifa kanaan barreeffama kana isinii fida jechuudha. Can't find the problem you encountered, tap the need more help button below to give use detail and a screenshot of the problem jedha. Kana jechuun mallattoolee yes if no kan keessa tokko tuquna jechuudha. Fakkeenyaaf gara itti aanutti dabruudhaan rakkina keessadhu wanta akka jedhu jechuudha. Kana warri Ingilishii beektantii hiikkachuu dandeessanii isin amma iddoo kan akkatti fuula kanatti isin dabarsa jechuudha. Iddoo noo jedhu kana al takkaa fi gad tuqxan jechuudha. Kanatti raayitii isinii baasa. Ergasii need more help iddoo jettu sana jechuudha. Iddoo tana jechuudha. Al takkaa fi gad tuqxan amma iddoo need more jedhu kana jechuudha. Al takkaa fi gad tuqxan jechuudha. Ergasii gara fuulatti aanutti isin dabarsa jechuudha.
hordoftoota koo ergaa inni fuula taantu isin dabarsee akkuma agartan fakkeenyaaf reefu iskiriishoot godhaa isin jedha jechuudha. Akkaawuntii keessa yeroo mukeessa gaseentan akkaataa inni warning akkaawuntii isin jedhu san jechuudha. San iskiriishoot godhaa isin jedha waan ta'eef iddoo bakkatee mallattoo akka suuraa kanneen jechuudha. Iddoo kana al takkaa fi akkanatti gadduudhaan jechuudha. Ergasii gala gaarii keessanii isin dabarsa jechuudha. Anamma omtuun feene waan ta'eef irrumaa hin deebi'a. Isin erga achi gadduudhanii gaarii keessanii isin dabarsee ni jedhee kareef iskiriishoot godhatan san irra gadduudhanii asirra fidatanii jechuudha. Ergasii use your feedback dha. For safety to do not include any personal information. Iddoo kana al takkaa fi gadduudhanii jechuudha. Rakkina keessan ibsatan jechuudha. Warroonni afaan dandeessan wanta akkaataa YouTube dhifama akkaataa TikTok keessan jechuudha. Wanta adda addaa jettanii barreessanii report gochuu dandeessanii. Fakkeenyaaf warroonni hin beekne waanuma asirratti jedhee barreessu kana screenshot godhaatii barreessaa ofirraa report godhaa sana booda isinirraa ka'aa jechuudha inshallah. Egaa hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo warroonni afaan dandeessan jechuudha. Kanaa ol itti barreessitanii ofirraa report gochuu dandeessanii. Warroonni hin beekne immoo isuma kana fakkeenyuma kanaan itti barreeffadhaa. Hello TikTok team, I warning is coming to my account. I'm sorry for my mistake. At first is not understand the rule. I hope such mistake will not happen again. Please review my account and help me jechuudha. Ergasii jechuudha. Erga akkanatti haala kanaan barreessanii asitti galbuusan jechuudha. Iddoo akkana jechuudha. Maqaa TikTok keessanii barreessan jechuudha. Qubee sirriin akkaataa itti banattanii maqaa TikTok keessanii barreessanii sana booda iddoo report jettu iddoo diimtuu jala tana dhooftan jechuudha. Sana booda community guideline jechuudha. Warroonni TikTok kana jechuudha laalanii warningii san jechuudha. Akkaawuntii keessanirraa isiniif kaasuu danda'an jechuudha. Egaa hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo kunuunsa kiyyoo isiniin galiin irra deebisan si hojjedha. Namoonni galanii fi gaafii gaafachuu dandeessanii garuu immoo viidiyoo suuta akkuma irraa jechuudha. Suuta dhageeffadhaatii irra daddabarsinaa dhageeffadha. Fixaa isin jechuu barbaadeni namoonni hangama channel kee subscribe godhaa dhageeffachuu jirtan please subscribe gochuudhaan maaliif hedduun namoota channel kee jechuudha dhageeffatanii tuma qaban jechuudha ilaalu parsantiin baay'een osoo subscribe godhe kan dhageeffatanii subscribe yoo godhan maaltu nama kafalchiisa mallaqa kan jedhu ayyee galatooma horaa bulaa ulfaadha isin jedhaa viidiyoo biraatti walitti deebinaa.